السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان نجا كيسني فيا النجا قلت الحمد لله رب العالمين. akkasuma hunda keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin bira jiraatu hunda ilmaan oromoo hunda keessanuu ummata kabajamuu fi ummata gashtii ummata qaqqaalii isinin jedha. Hundi keessanuu like share subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Galatoomaa hundi keessanuu isinin jecha akkasuma ispoortiin kiyya paartii tokko lama sadii afur jechuun itti fufaa jechuudha. Inna ispoortii yoo jammarru maashaallah tabarakallah wada gira wada kanya aduleessos jinni jammarra wayyo ting of ting jedhi maammi anno baruddin musamma inna akkasan isinin jedha ummata jaalatamuu fi ummata qashtii haaluma kanaan itti fufa jechuudha ispoortiin kiyya. Kasi sport hojjedha sport hojjedha. Sport is very good. Make sport okay. Don't eat rice wide. Banagarachi lai strong women. Kajiran san strong women jechuu yoo barbaadan bilaashatti luka kana footanii ilkaan soddomii lama namarraa yaaftan be careful ishee. Inna strong women jedhamu san yoo ta'u feetanii rose is not good, not eat rose, okay, not eat all food. When you see food all take eat it is it is not good for your body. Okay, your body is not good. Inna shwashwishi not akilun white. Drink vimto, drink liban, Pepsi, moderation, salata, rose, chicken, meat, madri. Okay, don't eat wide more. No good, habibti, no good. White eat is baden very mushkila kibira, you know. If you eat more rose and if you drink laban, drink when you see drink when you see all food eat not good for your body. Okay, so eat liter, okay, eat liter 50-50. Eat salad like kubus kambas mo kumbusi san kita biye kena fakausan shi isa fanya dashi. Inna kasan isinin jedha banagaraችን ኛዳሺ እውነቴን ነው የምላችሁ ኛዳ እውነቴን ነው የምላችሁ የኔ ምስኪኖች የመዳም ቅመሞች እሺ ዱይት ከየስኒ ፋጨት እውነቴን ነው የምላችሁ ተቀልዲ ቁም ነገር ይችውዳ ነው እንታክጆሊ ቢያረባተን ገራና ምኛቱን ጂው በርማሴት ላይ አይ ምስኪኖች ናቸው እኮ ላይ namni isaanii beeku malee isaanii miskiina jechuudha. Miskiina amma guyyaa hojjetaa oolte she work 24 hours. She work more. When she finish work now evening before sleep she make sport because but then she coming strong girl, you know. But she wake up early morning, but evening she no sleep early. She make sport maybe 30 minutes, like that 30-25 or 45 minutes. She make sport before she work finish sport she sleep. She is very good girl, you know. She is very strong girl, you know. This girl I like so much. She work is very nice and she is very clean when she make food salad like that, but I like wallah
ጋይሶች እውነቴን ነው የምላችሁ። ሲሺ እንኮልፊን አንቺ ዋቂ ያሳጅራ ምን አይነት ነው በእናታችሁ? ዝም ጀዴ ስፖርት ይደለገት እሺ እና ጂቾ she is very 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 strong and smart. I smart in Iran jedhamada to chi to. This English is very very እውነቴን ነው የምላችሁ። ዘ እንግሊሽ ኢዝ ቬሪ 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 ሙሽኪላ። እውነቴን ነው የምላችሁ። አናፍ እንግሊሽ ከሚታከውል ቀምኒ ውል ቦኮሳ ጅሩ ሂምቤታ ጅቹ እውነቴን ነው የምላችሁ እና በነገራችን ላይ ቀልድና ቀሰም በቤት አጠፋል ጀት አማሪ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ዚስ ጋርል ኢዝ ቬሪ ጉድ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ሚ ኢን ዚስ ጋርል friendship, you know, friendship. Friend, maybe when I come from Ethiopia, she is here. She come before me. she come before me 1 month. Okay, she come here 1 month. 1 month. But then me come. Yani now maybe me in this girl going 9 or 8 years friend. Very good friend. እውነቴን ነው የምላችሁ። good friend ናችሁ። እውነቴን ነው በቃ ፍሬንድ ዱጋት ይችላል። so I like and I love so much. እውነቴን ነው የምላችሁ። ከልቤ ነው የምወዳት። እውነቴን ነው የምላችሁ። እሷም እንደዛ ናት። when she married me like doctor and when me married she like my doctor, you know. ማለት ሙ መርፌና ሆራንቶ ኪ መርፌን እሲ ሆራና ሶንቴን እንጅራሚ በቃ እውነቴን ነው የምላችሁ። when she married me doctor, when me married she is my doctor. so good. እውነቴን ነው የምላችሁ። good very good very good ይላችኋለሁ። so አመረጃ ላን ከሳን እንግሊሽን ከየኩን እስኒን ኮልፍሲሱ ደንደጅቹ ደሺ you know, maybe after 2 years or 3 years maybe I'm coming comedy, you know. Just now I try how to make comedy, how to make funny comedy. Just I try, you know. Don't shy yede so that you say I'm free yede baka. Just try. Maybe after 2 years or after 2 years when I'm go my country, I make a comedy like drama. Okay, wait for me in the like, share, subscribe my YouTube channel. Okay, don't forget like, share, subscribe. Okay, in the comment. Okay, so if my subscribe is come 50 or 60,000 and I make a comedy like funny video comedy like that. Okay, I make. Okay, so like and share, subscribe. Okay, don't call for don't not call for. Okay, I don't like call for. so እላችኋለሁ። በነገራችን ላይ እውነቴን ነው የምላችሁ። ድራማ ኮሜዲ ምናምን መስራት ፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በሶስት ቋንቋማ ነገር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም this is እና YouTube channel ki kan na beeti akka famous ta'e jedhu yaw afaan kiyya kana baqa afaan isaanii kanatti irra deddeebi'ee haasa'uu fi akka faranjilleen afaan kiyya qabeetti
like share subscribe gootiin ajajjabi you know እላችኋለሁ ጋይስ እውነቴን ነው ዶንት ተቀየሙኝ ኦኬ እውነቴን ነው እናንተ ተቀየሚና እናስተቀይ ከሳነትን እንጀዳ በነገራችን ለሳ እንዴት ነው ሁሉም ነገር አማን ነው ወንዶቼ እኔ ጋር በጣም 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 ሁሉም ነገር ጥሩ ነው እንዳያችሁ ስፖርት እየሰራሁ ነው እና ማለት ነው ስፖርቱ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው በጣም ስትሮንግ ነው እና እናንተም ስሩ እሺ በቃ ማለቴ በየክፍላችሁ በቃ ስፖርት እሺ ትራይ ጀስት ትራይ ኦኬ just try okay try just try is good okay don't eat only sleep is not good but sleep is very good you know sleep is good for health you حكمت ቢያንስ እርምኒ ሊ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ፋይዳ ጉዳ እርምኒ ቀቡ ኬሳ tokkoffaa mataan si hin dhukkubu fakkeenyaaf yaada akkas waan yaaddu waan tokko yoo qabaatte bakka fayyaa duwite kennatiif akkasuma fayyaa duwidaa maal akkas jismii akkas waan kana fi biyaansoo guddaate yoo xiqqaate akka saayinsiin jedhu sa'aatii 6 fuundir'amaa jedha this not me okay
Innaa yoo gabayaa bayanii maal jedhan isin fakkaatee ganama yoo manaa bayuu jechuun namni waan yookiin nama ergatu waan akkanallee biti waan akkanallee biti waan akkasillee biti maalillee biti haga bitamuun illee si himan haga gurguramuun illee manaa si himan jechuudha. Garuu gaafa deemanii gabayaa gayanii wanni bitan sunillee akkasii miti wanni gurguran sunillee akka manaa dhaaban sanii miti. Akkasanii akka manaa dhaabanii akka manaa dhaabanii gabayaan hin bittuu jedhanii akkasanii wanna rabbi jedhe malee wanti ilmi namaa jetteen taatu inshaallah akkasii na walumaanuu haa jabaannu wal haa guddifnu isiniin jedha. Qashtii waan ijoollee Oromoo wanti keessanuu kana fakkaataa isiniin jedha. Wal haa jaalannu wal haa kabajnu kabajaa balleessinii karaarratti wal haa gorfannu. Innaa wanti nurraa bareedu hundi nurraa tolu nuti eenyumaayyuu taanee ka biyya keessa jirullee ka biyya ambaallee jirullee yeroo wal kabajnee wal gorfannee karaarratti wal deeffannee nurraa bareeda. Maaliif beekaa keenyarraa barumsa fudhannee wallaalaa keenyammoo yoo barsiifannee akkasi beekaa keenyarraa barumsa fudhannee wallaalaa keenyammoo itti himnee gorsinee yoo jenne nurraa tola jechuudha. Kana fakkaataa mana garaa jedhe innaa rabbi nurra akkasii nu haa godhu hunda keenya inshaallah isiniin jedha. Akkasii jabaadha wanna gaarii irratti rabbiin hunda keenya anaaf isinillee rabbiin wanna gaarii irratti nu haa qajeelchu isiniin jedha. Wanni irra caalan jechuudha. Maal jechuu barbaade yaannu mataa keessa na dhuftee jirti garuu baqa next time guyyaa biraatiif kaadhee jira isiniin jedha. Aandoleet akkana ispoortii fedhaa dalagaa yeroo fedhaashii nama arrabsoo hin deeminaashii tiktok teekota ga'ee jettanii sheekaan hulluluu sheektiitiin hulluluu haajittiin faajichaa hulluluu osoo nama abaaranii lafaa nama fuudhan wallaahi nama gurguddaa kana faa maqaadhaanii ati ka akkasii ati ka maalii ati maalii rimaandirishin taate igar maal jechuun wallaahi iddoo takka nama salphachiisaa keessattuu barri amma keessa jirru kun jechuudha. Iddoo takka gara wallaahi iddoo nama sodaachisaa barri bara rabbiin kadhatanii waan balleessee naa dhiisi yaa rabbi kiyya umrii tiyya qabutti immoo waan gaarii hojjedhe akka ta'u na taasisi yaa rabbi kiyya na sattarii yaa rabbi kiyya nagaya biyya kiyya naafillee buusii yaa rabbi kiyya jedhanii bara kadhatan malee bara itti ol baanii wallaahi ani garuu akkuma an waa taazzabe kanatti waa namni waa taazzabe hin dhabamu jedhee yaada. Unateenu ani garuu waa hedduu taazzabe jechuudha. Waa hedduu takka taazzabe na dhibe jechuudha. Wallaahi hedduu takka jechuudha. Baqa miniin baqa taazzabe na dhibe jechuudha. Maaliif ለምሳሌ amma dubartiin jechuudha duraan jechuudha kisima an beeku tanaa zabanum asniyuu tanaa jechuudha. Yoo haasoftu waan ammasuma haasanii haasoo keessatti kan wanta haasanii fi wanta haasofni takka jira miti. Inna of eeggataa yookiin immoo nama guddaa nama isii oliititti akka ofiin qixxeessitee akka daa'imaatitti ittiin haasoftu jechuudha. Maaliif isin jettiin kabajaa kennitiif amma garuu yeroo tiktookii kanarra ilaaltu jechuudha. Wallaahi osoo baddi osoo rabbummaan balleessiyyuu jechuudha. Unatti jechuudha kalafaa dhufaa jirullee kabada dura dhufee akkas waa guddatillee baqa kalafaa dhufaa jirullee kanuma barsiisan daa'ima lafaa reefu waggaa takka lamallee kanuma barsiisan daa'ima waggaa takkallee fidanii kanuma barsiisan argite dhaloota ganaa duubaa dhufaa jirullee kanuma barsiisan jechuudha. Kanuma jechuudha barumsi baqa kanuma barsiisan. Wanni biraan jiru jechuudha barumsi bira argite akkaatum itti nama arrabseetu akkaataa itti daannaftu akkaataa baqa kanuma jechuudha. Wanti biraan jiru mee jira innaa namni ijoollee ofii waan gaarii takka barsiisu yoo taate parsantii 100 keessaa parsantii 5 yoo taate jechuudha.
hin argaa yaa isinillee hin argitanii namni waan gaarii gaarii irratti ijoolluu fi kas gurgursuu fi waan gaarii irratti qaqqabaa jiru jiraami karaa rabbiitti irratti illee haa ta'u karaa biyyaati irratti illee haa ta'u akkaataa guddinatti bakka jiraami itti guddatanillee akkaataa of dura akkaataa barumsallee haa ta'u nama haga takkaate jechuudha nama haga qubaallaa akkamtu takka jechuudha hunduu waluma qabatee qilee jim jedhaa jira jechuudha wallaahi yeroo takka mee qoom jennee bakka sakan jennee yoo of laallu nama jibbisiisa jechuudha bakka manni keenya wallaahi yaa ena akkasiin jedha ispoortiin tiyyalee dhumuu taate sakas daqiiqaa sadii bicha tafe baay'ee haasa'ee jira baay'ee takka haasa'ee jira ena waan amma haasaa dhufe kana keessatti wanti si mufachiisu kennu wanti si rifachiisu yoo jiraate ta'e asumaan dhiifama naa godhaa jedhee dhiifame sin gaafadha haga amma jalqabarraa ka'ee daqiiqaa 30 isinitti haasaa jiru kana tariitii dogongoruu danda'a yookiin nama tokko danda'a bichaa ayiduun noo beekamu yaa haasaa keessa jechuudha ta'uu danda'a agatanii arrabuu fi kanallee amanuun hin barbaachisu so okiin isin rifacha okiin isin aarsoo yoo dubbadhe ta'e dhiifamaa isiniin jedha shii uummata qaalii fi uummata kabajamoo koo isiniin jedha akkasuma bataarraa fi jaalalaaf kabajaan ani isiniif qabu bakka jirtanitti isin agahu hunda keessan waan isin jaaladha ani isin jaaladha garuu ana caalaa rabbi isin haa jaalatu isiniin jedha hunda keessanuu ijoollee yeqima yemadam qima mochee hundi keessanuu rabbiin yaada muraada keessan isin guutee biyya keessanitti isin agalchu wanni akka yemadam qima mochee gara nama nyaatu hin jiru biitanii wallaahi nu intu miskiinochi naachoo nateen wallaahi isin jedha maaliifi wanna hunda keessa yoo hin dhabamtu jechuudha isinii galee namatti garaan jabaattu rakkataa ofii hin qarqartii dhibamaa ofii bira dhaabatti warra ofii bira dhaabatti ofii keessaa birri shan hin keettu birri shan hin qabdu jechuudha waan argattu waan silaa fudhattu hunda namuma gargaartii maatii qarqartii kan taate gin wannoonni si ajaa'ibu keessaa dadhabbii isii ifaajee lifaati isii waan isiin akka hojjettee fiddu hin beeku hin hubatuuf jechuudha ilmi namaa wallaahi inshaallah yoo rabbi jedhe yoo rabbiin jedhe ani jechuudha yoo rabbi jedhe waa'ee ijoollee biyya alaatitti kanatti bakka hojii isaanii akkamitti hojjetanii akka fidanii fi jireenya isaanii jireenya gadadduu akkamii akka taate osoo dhukkuba dhuffataa osoo waa hedduu ta'a waa hedduu dhuffataa hunnu jedhan kanarraa sirriitti bal'isee yeroo biyya galee haala bareedaa ta'een irraa dubbadhee irraa hojjedhee dhugaa isaanii yoo rabbi na baasise hin baasa inshaallah akkasii hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha amma ispoortiin tiyyalee dhumattee jirti baay'ee haasa'ee jira kanaafuu inshaallah yoo rabbi na dandeessise dhugaa isaanii kadhokate kana biyya galee baasa jechuudha yoo rabbi jedhee isaanirraa haga takka xiyyeeffannoo gara isaanii godhee irraa dubbadha jechuudha yoo rabbi jedhe jechuudha inshaallah kana hin naftuun hunduu isiniin jedha hundi keessanuu jabaadhaa amshir bartaa cimaa jabaadhaa abdii hin